Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabeetti manni murtii aadaa aanaa caffee maatii waggoottan 20 oliif wal dhabee ture araarse. Uummanni Oromoo jaarraa hedduuf karaa duudhaa sirna gadaatiin wal bulchuun aangoo karaa nagaan walitti dabarsuun bu'uura dimookiraasii addunyaaf kaa'uun adda durummaan beekamudha. Mootummaanis duudhaa uummanni Oromoo iddoo guddaa kennuuf mana murtii aadaa hundeessuun rakkoo hawaasummaa isaa akka hiikkatuuf hojii bal'aa ta'e hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan manneen murtii aadaa akka magaalaa Adaamaatti aanaalee 19 jiran hunduu namoota walitti bu'an karaa duudhaa safuu fi mana murtii aadaatiin araarsuun murtii haqa qabeessa loogii hin qabne murteessuun abbootii gadaa fi haadholii siinqee ga'ee olaanaa ba'aa jiru. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee aanaa caffee keessa kan jiraatan abbaan manaa obbo Hussein Ahmed fi haadha warraa isaanii kan ta'an aaddee Raayimaa Ture gaa'ela ijaarrachuun maatii ijoollee 6 horatanii jiraachaa turan guyyaa tokko akka tasaa wal dhabuun waggoota 20 oliif gargar ba'anii jiraachaa turan. Maatii kana yeroo garagaraattis manguddoonni abbootii amantaa fi maatiin firoottan isaanii araarsuuf yaalaa turanis osoo milkaa'in ture jira. Yeroo ammaa kana wal dhabdee obbo Hussein Ahmed fi haadha warraa isaanii aaddee Raayimaa Ture isaan gidduutti waggoota dheeraaf uumamee ture kunis tumsa maatii ijoollee abbootii gadaa fi haadholii siinqeen karaa mana murtii aadaa aanaa caffeetiin araarri bu'ee jira. Sirna sagantaa araara mana murtii aadaa aanaa caffeetti gaggeeffame kunis akkuma aadaa fi duudhaa Oromoo eebba abbootii gadaatiin eegalame. Kana gaan oolche nagaan nu haa bulchu. Daafii sababii nu haa oolchu. Biyyi keenya nagaa haa ta'u. Dhaddacha nagaa haa ta'u, ka milkii haa ta'u, ka araaraa haa ta'u, ka safuu fi duudhaa eeggatu haa ta'u, ka addunyaan itti hawwitu haa taatu, dhabaan haa argatu, wallaalaan haa beeku. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee aanaa caffee akka jedhanitti akkuma duudhaa sirna gadaa kan ta'e mana murtii aadaa keenyaatiin maatii waggoottan 20 wal dhaban araarsuun eebbisnee gara mana isaaniitti galchuu dandeenye jirra jedhan. Yeroo ammaa tan milkaa guddaa arganneetu itti milkoofne abbaa manaatii fi haadha manaa obbo Hussein Ahmed jedhamuu fi haadha warraa isaanii aaddee Raayimaa Ture tan jedhaman waggaa 20 har'aatiin dura wal dhabanii addaan ba'anii toyi gaala isaaniillee diigamee toyi waggaa 20titti aaddee Raayimaan ala turanii mana isaaniitti ba'anii ala turanii waggaa 20 booda nu bira dhufanii toyi manni murtii aadaa kun eega dhaabbatee ani alan jira dadhabeera har'aa Izenumna qabu ala ture irra nangala mana kiyyatti nagalchaa jedhanii iyyannoo dhiyeeffatanii iyyannoo isaanii sannus gatakkaa teenye laallet aaddee Raayimaadha waraqaa waamichaa akka obbo Hussein nu dhiyaatan waamicha laannee fi isaanis yaa ulfaatanu guyyaa waamicha kenneefsanitti nu dhiyaatanii isaanis eeguu akkuma dhufaniin nus eebbumaan jalqabnee eebbuma akka aadaa Oromootti eebbisnee isaanis nu wajjin eebbisanii nu gammadanii nu kolfaniituma fuulli isaanii faa jedheetuma nutti dhiyaatanii kanaan achi gara himannaatiif gara kaanis seenne nuti mana keessa fayyinaa isin eebbisnaa jennee toyi nu araaramaa jenneeni isaanis obbo Hussein akkuma jiru dhufeen wanna manni murtii aadaa wanni aadaan Oromoo jedhu diduwani tole jedhee nu tole nu jedhanii. Kana malees manni murtii aadaatiin dhimmoota mana murtii idileetiin galmee adda addaa furmaata hin arganne bara 2016 kanatti galmeewwan 11 furmaana tokkoffaa kanatti ilaaluun araaraan dhimmi wal dhabdee isaanii akka hiikamuu taasisuu ibsan. Galmee 11 araaraan xumurre amma immoo gara abbaa keenya faadha keenyatti gaafa dhufnu nuuf araaramtanii nu ilmaan keechanii aadaaf safuu isin nutti kennitan harkaa qabna isin araarsineeni ishii nuun jedhanii isaan sanirratti faqaadanyaa nu ta'anii isaan riga dubbifneen booda guyyaa beellamaa qabne guyyaa beellamaa sarratti maatii isaanii nu argamanii maatii isaaniitti walii galtee goone isaan illee warratti bu'anii cidha araaraa kanarra geenye. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa godina Shawaa abbaa gadaa rattaa'ee boruu akka jedhanitti sirna gadaa keessaa kan burqe manni murtii aadaa dhimmoota wal dhabdee garagaraa hiikuun hojii nama boonsuu dhaloota jajjabeessuu hojjetamaa jiru kun cimee kan itti fufu ta'uu ibsan. Yeroo ammaa manni murtii aadaa waa hedduu biyya falaa jira. Namoota rasaasa warra rukutan tanaan dura. Namoota ijji baddee waggaa 13tti gumaan isaanii ba'aa jira. Hedduu waa'ee qarshii waa'ee daangaa waa'ee ilma dhalchanii wal ganuu hedduu kumaatamni halakkaa'u. Kanaaf
dhugaa dubbachuudhaaf gammachuun keenya har'a guddaadha. Manni murtii aadaa kun iddoo hundatti cimee akka itti fufuun jedha. Maatiin araaraman kun akka jedhanitti walitti bu'iinsarraa wanti argamu akka hin jirre ibsuun waliigalanii maatii ofii jaalalaa fi wal danda'uun dabarsuun rakkoon jiraatus obsaa fi tasgabbiin waliigalanii jireenya isaanii gaggeessuun barbaachisaa ta'uu dhaamuun abbootii gadaa fi haadholii siinqee galateeffatan. Rabbi kibbii kana keessatti waggaa 20 ana na tursiisee asitti har'a na deebisu alhamdulillah rabbil alamin dura wanni galateeffachuu qabu isaa. Sababa waan hundu duutis guyyaa qabdi wanni hundu guyyaa qabdi. Rabbumarraa karaa seeraa silaa abbaa langaatillee gara mirga dubartiitillee baay'ee tokko yaalaa nama dadhabadheetiin ofirraa dhiise. Kaluu kana bara 15 illee yaaleetiin dadhabee naadhiyaatu didee dhiise. Alhamdulillah amma macarrashaa ka aadaa kanaa yaala. Inkutadhu jedheetuma dhaqee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin keenya gargaareetuma gabaabduutti waraqata iyyannoo barreeffadhu maal maalii kan qabne birrii as kenni achi kenni kan qabne hundaa'uu rabbuma namaa godha galanni isaa haa ga'u. Sana guddisu umriin haa dheeratu isinillee manguddoon haa turu kanuma waggaa. Haalan gammachuu qaba. Onkaan isii takkitti miti amma bahu didde xiqqoon takka tana wajjin yeroo isa manaa baate barumsallee yuunivarsiitii xiqqoo qabxiin hafee maaliif takka gara isaas fiigii takka gara isaa gara kiyya fiigii yoo baadiyyaa deemti yoo magaalaatti deemu magaalaa deemti laamana wajjin jirti jechuudha. Ijoollee obbo Hussein Ahmadii fi Raayimaa Turee EBS'if yaada kennanitti sababa walitti bu'iinsa abbaa fi haadha isaanii gidduutti uumameen waggoota 20 oliif ture rakkoo guddaaf saaxilamoo ta'uu isaanii ibsuun mana murtii aadaatiin araaramuu isaaniitti gammachuu guddaatu nutti dhagaamee jira ni galateeffannaas jedhan. Haalaan gammadee gammachuu guddaa itti dhagaame. Maatiin addaan boona haalaan nama miidhaa keessatti waan haalaan miidhamee yeroo ammaa waan nuti fedhaniif haalaan gammade. Yeroo baay'ee jaarsi gadi ba'eera. Araarsuuf yaaleera. Gara isaaniitillee gara isaatinillee qeessillee sheekillee hin dandeenye jechuudha namoota kana mana murtiittillee walii matanii murtiin tokko hin argamne. Qabeenyi isaan qaban gibbii kana addaan qoodurra kana booda jireenya keenyallee balleessinee jireenya ilmaan keenyallee balleessinu jedhanii innis hin fuune isillee hin heerumne. Waluma cinatti isaan maraa bahachaa turre jechuudha. Isaan garabu maatii guutuu dambe ijoollee jahaadha mana afuritti jirra. Hangafti ijoolleen isaan gaddamaan abbaa manaa godhatte rakkoo baay'ee keessa mana nuti teetteetiin qirsoon ijoollee tanaa gadillee bakka hundi ijoollee jiruun taaniin dabarsee alhamdulillah garuu har'a guyyaa gammachuu. Kanaan dura soddaa fi soddaatii bakka tokkotti hin arganne kana booda nan argadha jedhee nawwa jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaadha jechuu barbaadate. Sababbiin isaa wanni tokko nurraa hir'ate jechuudha. Waan tokko nurraa hir'ate jechuudha. Haadha manaa kiyya waa tokkotu irraa hir'ate jechuudha. Jireenya isii keessatti baay'ee rakkachaa turte isaa wajjin. Haati kiyya na jalaa miidhamte gaafa jettu haadha isii ofitti fuudhee anatu dararamaanii ture jechuudha. Abbaan kiyya na jalaa miidhame gaafa jettu abbaa isii wajjin rakkachaa ture jechuudha. Kanaaf iyyaanne ture waan kana rabbitu godhe malee waan namni godhen turre kun iyyaadamne waan ta'eef baay'ee namatti tola. Isaan illee naa galatooman. Ani waan isaan keessa ofii keessa nama rabbumatu beeka waan ta'eef haa galatooman isaanis haa ulfaatan. Haalli ture haalaan baay'ee nama gaddisiisa. Addaan bayanii isilleen bakka biratti maatiin ijoolleen goote siin manaa baatu ijoollee jahatu mana keessa jira. Ijoolleen jahanuu yoo isiin manaa baatu mulunu adda faca'ani. Adda faca'anii bakka ijoolleen bakka biratti guddatte ta guddattillee guddatte akkallee heerumtee ture ta hangafallee heerumteetiin jalaa duute beekta. Amma egaa isiin manaa baate waggaa 20. Waggaa 20 kana keessatti ijoolleen isii odoon ta'e ijoolleen isii kadeette eebbifamaniitiin hojii qabatanii jiran gurgurdatanii jecha isaan.
Pirezidaantii mana murtii aanaa kutaa magaalaa Daabee obbo Taliilaa Nuuree akka jedhanitti mootummaan xiyyeeffannaa mana murtii aadaatiif kennee caffeen labsamee hojiitti galamee kaasee dhimmoota mana murtii idileen furmaata dhabee dhokatee ture sadarkaa mana murtii aadaatiin fala argachaa waan jiruuf duudhaa keenya kana cimsinee deeggaruun itti fufsiisuus qabna jedhan. Guyyaa har'aas maatiiwwan waggaa 20 wal dhabanii gargar turan walitti araarsee jechuudha. Walitti araarsee akkaataa duudhaa keenyatiin akkaataa safuu uummata Oromootiin walitti araarsanii har'a walitti deebisan jechuudha. Kuni dhugumatti bu'aa guddaadha. Mana murtii keenyarraa illee hojii guddaa hojii salphaan taane mana murtiitirraa illee hir'isee jira jechuudha. Waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaan garee aadaa obbo Shumii Butunaa akka jedhanitti hawaasa wal dhabee karaa aadaatiin barsiisuu fi murtiitti kennuun akka magaalichaatti manneen murtii aadaa hunda irratti hojiin boonsaa ta'ee hojjetamaa jiraachuu ibsuun maatii walitti bu'uun waggootan dheeraa lakkoofsisan manni murtii aadaa aanaa caffeetti araaramuu danda'uu isaanii fakkeenya guddaa ta'ee manneen murtii aadaa qabnu hunda deeggaruun jajjabeessaas jirra jedhan. Araara fidheerra araarri kun immoo yuuni qabatamaan lafarratti arguudhaaf maatii kunoo wal dhaban waggaa 20 addaan baanii turan walitti deebinee kunoo kun manni mana isaaniitii qayeetti deebinee jirra.